Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyoos kan isin jaallatu. Nagaa Waaqayyoo akkam jirtu, akkamii yeroo kana geessanii. Ameen. Waaqayyoon gooftaan keenya, uumaan keenya jaalalaaf arjummaa isaatiin yeroo kanaatiin kan nu ga'ee akka isa galateeffannoo kan nu gargaaree Waaqa abboota keenyaaf galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u bara baraan. Ameen. Akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti kutaa macaafa qulqulluu keessaa sagalee Waaqayyoo kan waliin barannu macaafa Yu'eel boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irra jiru sagalee jiru kaasnee sagalee Waaqayyoo waliin baranna. Sagalichis maal jedha? Sooma qulqulluu labsaayii jedha. Waaqayyoon jecha kanaatiin akka nu barsiisu, akka nu gorsu fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Macaafni qulqulluun ijoollee Waaqayyoo yaa luboota uffata gaddaa uffadhaa bu'aas. Kennaa midhaanii fi kennaa dhugaatii mana Waaqayyoo keessanii irraa waan ifatameef isin warri iddoo aarsaa hojjettan, hojjettoonni Waaqayyo kootii mana qulqullummaatti ol galaa uffata gaddaa uffadhaatii halkan guutuus gaddaa bulaa. Soomii qulqulluu labsaa, walgahii qulqulluus waamaa jechuudhaan sagaleen Waaqayyoo ni dubbata jechuudha. Ijoollee Waaqayyoo kaayyoo fi barbaachisummaan barumsa kanaa maalinni yoo jenne ilaallee sabni Waaqayyoo cubburraatti deebi'anii gaaffii akka galaniif, xuraa'ummaarraa gara qulqullummaatti akka dhufaniif, jaalala Waaqayyootiin akka jiraataniif, dheekkamsarraatii eebba akka argatanii fi sagalee Waaqayyoo hundumatti labsuu ta'a jechuudha. Yeroon itti soomiin labsamu yeroo kanadha. Yeroon itti sagaleen Waaqayyoo lallabamu yeroo kanadha. Yeroon itti jaalalli Waaqayyoo dubbatamu yeroo kanadha. Yeroon itti sagannu, yeroon itti kadhannu yeroo kanadha. Yeroon abbootiin keenya gadduudhaan gara Waaqayyootti nuuf bu'an yeroo kanadha ijoollee Waaqayyoo. Yeroon isaas yeroo balee keessa jira. Barri isaas bara hin taane bara dhumaa keessa jira. Baratti cubbuun baay'ate. Baratti namoonni walirratti ka'an, baratti namoonni dhiiga walii dhangalaasan, baratti dheekkamsi Waaqayyoo kee, baratti dhukkubaan sabni Waaqayyoo addunyaa kanarraatii itti du'aa jiran waan ta'eef yeroon itti soomii labsinu yeroo kana. Yeroon itti gara Waaqayyootti iyyinu yeroo kana. Yeroon itti gara Waaqayyootti boonyu yeroo kana. Harree abbootiin keenyas kaleessa soomii qulqulluu labsuudhaan gochaa kan turan isuma kana. Waa'ee soomitti gaafa dhufnu egaa gosoota soomii ilaallaa jechuudha. Soomiin gosoonni soomii meeqa isaan jedhan gaa erga laallee booddee soomii akkamittiin akka labsuu qabnuu fi yoom labsamuu akka qabu waliin laalla. Isaa kana keessa kitaaba qulqulluurraa akka barannutti soomni gosoota lamatu jira. Isaanis sooma dhuunfaa fi sooma labsii jedhamuudhaan beekamu jechuudha. Sooma dhuunfaa jechuun namni waa'ee cubbuu isaaf, namni waa'ee yakka isaatiif, waa'ee balleessaa isaatiif, namni waan balleesseef waan yakkeef gara Waaqayyootti kan itti ba'u, dhiifama Waaqayyoo irraa kan itti kadhatu. Yaa Waaqayyoo naaf dhiisi jedhee gara Waaqayyootti kan itti ba'u. Harree yeroon itti gara Waaqayyootti boonyu yeroo kana waa'ee keenya, waa'ee cubbuu keenyaaf, waa'ee balleessaa keenyaaf, waa'ee yakka keenyaaf, Waaqayyoon gaddisiisuu keenyaaf, walii keenya irratti ka'uu keenyaaf gara Waaqayyootti badii keenya yaadannee yeroon itti boonyu ammadha ijoollee Waaqayyoo. Waaqayyoon aarsaa nuuf kaffalee, Waaqayyoon dhiiga isaa qulqulluu nuuf dhangalaasee badii keenyaaf jedhee fannoo irra nuuf ooleera. Maarree yaa Waaqayyo, yaa Gooftaa, yaa Uumaa koo, balleessaa kiyya naaf hin dhiistu yoo ta'e, cubbuu kiyya naaf hin haqxu yoo ta'e, fannoo irra ooluun kee eenyudhaaf yeroon itti geenyu amma. Dhiiga kee dhangalaasuun anaaf miti, dhiifama naaf hin gootu yoo ta'e, yakka kiyya naaf hin dhiistu yoo ta'e, fannoo irra ooluun kee eenyudhaaf jennee gara Waaqayyootti ba'uu qabna ijoollee Waaqayyoo. Daawit nama laphee Waaqayyo jedhamee waamamu, nama Waaqayyoon jaallatu, nama Waaqayyoon isa jaallatu gara Waaqayyootti boo'e waa'ee badiisaa, waa'ee balleessaa isaati. Waqtii mootummaa irra taa'ee biyya Israa'el waggaa 40 bulche keessatti
gara mootummaa isaatti gara tulluutti ol bahee yommuu asii gadi ilaalu dubartii qaama dhiqachaa jirtu bareeddu tokko arge. Dubartiin kunis fuula isaatti gaafa bareedu loltoota isaa ajajee gara isaatti akka fidan taasise. Gaafa kana ijoollee Waaqayyoo dubartii kana wajjin sagaagalummaa raawwate. Abbaa manaa ishee Soriyoon kan jedhamu dirree waraanatti ergee dhiiga isaa dhangalaasisee ajjeesisee haadha manaa isaa jalaa fudhate Waaqayyoo sitti eeggameedha. Warri waan namaa fudhanne yeroo itti gara Waaqayyootti boonyamu, warri badii balleessine, warri yakka raawwan gara Waaqayyootti yeroo itti boonyamu gara Waaqayyootti haa boonyu. Anis isinis hundumti keenya gara Waaqayyootti haa boonyu. Daawitis badii balleesse. Yakka gaafa raawwatu, badii gaafa raawwatu Waaqayyoon eeggamsa isaatiin isa eegale. Waaqayyoon itti muufatee gaafa kana raajicha Yoonaasiin gara isaatti erge. Raajichi kunis gara isaa deeme. Yaa Daawit, yaa mootii Israa'el, bara mootummaa taatee jirtutti, bara biyya lafaa bulchaa jirtutti yakka raawwatameera, badiin raawwatameera. Namicha sooressa tokkotu jira. Namichi sooressi kun immoo hoolota baay'ee qaba ture. Haa ta'u malee keessummaan gaafa isatti dhufu hoolota isaa baay'ee sana keessaa keessummaa kanaaf qaluu dhiisee namicha hoolaa takkittii qabu akka ija isaattis kan laalu namicha kana jalaa hoolaa kana goorannoo isaa keessaa fuudhee qalee keessummaa isaatiin gaggeesse. Bara kanatti baraatti bulchitutti yakka kana raawwatameera gaafa jedhee itti dubbatu Daawit immoo namni akkana godhe yoo jiraate, namni yakka kana dalage yoo jiraate, namni hiyyeessa boochise yoo jiraate, namni waan namaa jalaa fudhate yoo jiraate ixii fi afuraa kaffalu. Yakki isatti haa muramu jechuudhaan gaafa inni dubbatu raajichis maal jedheen, egaa ofumaa keetii ofitti murteetta. Ofumaa keetii ofitti murteettaa yakka kan raawwate sidhaa. Damanaa namaas kan fudhate sidha. Oriyoon dirree waraanatti ergee kan ajjeesee haadha manaa isaa fudhate sidha gaafa jedhu Daawit uffata gaddaa uffatee mataa isaatti awwaara daaraa naqee gaddeebuudhaan yaa Waaqayyo dhiifama naaf godhi yakkee jedhee Waaqayyoon dhiifama gaafa. Waaqayyos Daawitiif dhiifama isaaf taasisee jechuudha. Nuufis maarree badii keenyaaf, nuufis maarree yakka keenyaaf Waaqayyoon dhiifama akka nuuf godhu yeroon itti dhuunfaa keenyaan gara Waaqayyootti itti boonyu amma ijoollee Waaqayyoo. Yeroon gara Waaqayyootti itti boonyu, yeroon gara Waaqayyootti itti deebinu ammadha. Isaan kun tsoomii dhuunfaa jedhamu. Waaqayyoo dubartii waggaa 12 guutuu dhukkubsachaa turte kan fayyise. Matsaagu siree dhukkubaa waggaa 38 irra ciiserraa kan kaase. Phexrosin yakka isaa isaaf dhiisee imimmaan gaabbii isaa kan isaaf fudhate. Waaqayyo uumaa keenya gaabbii keenya nuu fudhadhu yakka keenya nuu dhiise. Badii keenya irraa bilisa nu baasi jennee gara Waaqayyootti yeroon itti boonyu amma ijoollee Waaqayyoo. Gaabbii galuudhaan gara Waaqayyootti deebuu qabna. Tsoomii labsuu qabna. Yaa Waaqayyo dhukkuba baraa dhuferraati. Yakka baraa eekkamsa baraa dhuferraati dhiifama nuuf godhi. Yakka keenya nuuf dhiisi jennee gara Waaqayyootti yeroon itti boonyu amma ijoollee Waaqayyoo. Tsoomiin labsii eegaatii inni amma sila dubbachaa turre tsoomii dhuunfaadha. Tsoomii labsii yoo laalle immoo tsoomii labsii waliitiin ilaalla jechuudha. Tsoomii labsii kan jedhamu ifaan ifatti kan saba kiristaanaa hundaaf labsu hundumtuu waliin yeroo wal fakkaatan waliin eegaluudhaan waliin kan xumuranidha. Tsoomiin labsii inni jedhamu sabni kiristaanaa kam xiqqaan ka guddaan hundumtuu kiristaana kan ta'e gara Waaqayyootti kan itti bo'u Waaqayyo irraatii dhiifama kan itti gaafatu yeroo wal fakkaatatti gara Waaqayyootti kan boonyu. Yeroo nama keessa jirrus yeroo akkasii yeroo gara Waaqayyootti waliin taanee gara Waaqayyootti itti boonyu ta'uu qabu. Dhukkubni barichaa ka'ee eekkamsi nurratti ka'ee eekkamsa kana nurra dabarsi saba keenya irra dabarsi jennee yeroon itti boonyu amma ijoollee Waaqayyoo. Ijoollee Waaqayyoo karaa dhiphoodhaan ol galaa. Namni karaan dhiphoodhaan ol galaa. Namoonni daandii ishee irratti deddeebi'an xiqqoodha. Kan daandii bal'aa irra deddeebi'an immoo baay'eedha akkuma jedhee. Karaan dhiphoon sun yeroo itti cufamaa jirtu irra geenya. Kaleessa gamtaadhaan taanee gara mana Waaqayyootti dhufne Waaqayyoon akka galateeffannuuf Waaqayyoon akka kadhannuuf Waaqayyoon kan nuuf heeyyame. Har'a garuu yeroon isaa ga'ee balballi cufamee.
barriin isaa cufame walitiin taane akka waaqayyoon hin galateeffan walitiin taane akka hin kadhan walitiin taane mana qulqullummaatti akka walitti hin qabamne gamtaan keenya akka faca'uu fi dheekkamsi nurratti ka'e dheekkamsa kana bakkuma jirru teenye yaa waaqayyoon irra dabarsi jechuu qabna. Macaafa qulqulluu irra gaafa ilaallu egaa macaafa Yoonaas irraa kaasnee gaafa dubbisnu Yoonaas labsi akka labsamuuf macaafa qulqulluu keessaatiin nutti dubbataa jira. Waaqayyo gooftaan sabni Nanawwee badii balleessanii yakka raawwatan gaafa badii balleessan waaqayyoon dheekkamsa isaatiin isaan balleessuudhaaf ka'e ijoollee waaqayyo dheekkamsa isaatiin nun balleessin waaqayyo dhukkuba isaatiin nun balleessin waaqayyo horii isaatiin nun balleessin dheekkamsa isaa ifannaa isaatiin nun balleessin jennee waaqayyoon kadhachuu qabna. Waaqayyoon nutti araaramu. Badiin keenya baay'ee anis isinis hundumti keenya balleessinee yakka keenya waaqayyoon kadhachuun barbaachisaa. Gaafa kana waaqayyo gooftaan Yoonaasin waan yaa Yoonaas sabni Nanawwee badii balleessanii yakka raawwataniiru yakka waan raawwataniif gara saba Nanawweetti deemiti sagalee koo itti labsi waaqayyoon dheekkamsa isaatiin isinitti dhufeera jedhini waaqayyoon isin balleessuudhaaf ka'eera gara waaqayyootti deebi'aa gaabbii galaa kadhannaa taasisaa tsoomii labsaa jedhii itti lallabi gaafa jedhuun Yoonaas egaa yaa waaqayyo ati abbaa dhiifamaati ati abbaa jaalalaati dheekkamsa kee dhiistee kan irraa deebitudha saba kanatti waaqayyo isin balleessuudhaaf jedhee yoon itti labse saba kanaaf dhiifama yoo goote ani raajii sobduun jedhama miti jechuudhaan Yoonaas gara waaqayyo itti erga dhiisuudhaan gara waaqayyo isaan jedhe dhiisuudhaan markaba yaabbatee gara biyya Taarsheet jedhamtutti godaantota wajjiniin godaane. Maarree ijoollee waaqayyo har'as waan waaqayyoon nuun jedhe dhiisneer gara waaqayyo itti nu erge dhiisnee gara fedhii foon keenyatti ergamne abboommi waaqayyoos degenne yakka raawwanneerra ijoollee waaqayyo nuuf dhiisi jennee haa kadhannu. Fannoo keef jedhii nutti araaram haadha keef jedhii nutti araaram qulqulloota keef jedhii nuuf dhiisi nutti araarame jennee waaqayyoon haa kadhannu. Inni abbaa araaraa abbaa dhiifamaati nutti araarama dhiifama nuuf godha waan ta'eef. Ati dhiifama isaanii gochuu dandeessi. Ati yakka isaanii isaaniif dhiisuu dandeessi. Gaafa kana immoo ani immoo sobduun ta'aayi jedhee gara waaqayyotti dubbachuudhaan raawwii waaqayyo isaan jedhe ergaa waaqayyo isaan erge dhiisuudhaan gara biyya Taarsheetitti baqate. Har'as maarree ijoollee waaqayyo tajaajiltoonni baay'een sagalee waaqayyo akka barsiisanii saba waaqayyootti akka lallabanii waaqayyoon akka deebisanii adaraan isaanitti kennamee ergamaniiru. Ergaa isaanii iddoo biraatti kan bahaa jiran jiru baay'een isaanii. Bataskaana keessaa bahanii bataskaana baqatanii andaraashatti baqatanii andaraasha keessatti kan burraaqan baay'ee isaanii jiru. Tajaajiltoonnis ergaa keenyaa ba'a. Tajaajilamtoonnis sagalee waaqayyoo kan isaaniif lallabamu kan isaaniif darbu akka isaan baratanii akka isaan jijjiiramaniif gaabbii akka galaniif akka isaan sirbarraa deebi'anii faarfatanii akka isaan waaqa tolfamaa dhiisanii waaqayyoon galateeffataniif labsii isaanitti lallabamu. Sabni garuu waaqayyoon dhiisee laphee isaatiin waaqayyoon ganee faarfannaa dhiisee gara sirbaatti deebi'ee waaqayyoon galateeffachuu dhiisee daabiloosis seexana galateeffachuutti deebi'ee waaqa tolfamaa galateeffachuutti deebi'ee harka galata isaa waaqayyo jalaa deebisee barruu galata isaa waaqayyo irraa deebisee waaqayyo saraara isaan irraa deebisee waaqayyo nutti araaramu waaqayyo dhiifama nuuf haa godhu. Hundi keenya yakkineera hundumti isaanii yakkaniiru eebbi keessirraa ka'eera jedha Phaawulos. Hundi keenya yakkineera yakka keenya nuuf dhiisi yakka keenya isa darbe nutti lakkaa'in jennee waaqayyoon haa kadhannu ijoollee waaqayyoo. Gaafa kana Yoonaas Taarsheetitti gaafa inni baqatu maarkabni inni keessa seenee tasaaffaraa jiru deemaa jiru sun irraafamtee maarkabni keenya nuuf sirraa'uu kan danda'u deemsi keenya nuuf sirraa'uu kan danda'u kaayyoon keenya galma ga'uu kan nuuf danda'u waaqayyoon yoo qabanne gara waaqayyoon nu ergetti yoo deemne waan waaqayyoon nuun jedhe yoo raawwanne qofa ijoollee waaqayyoo waliin taane waaqayyoon haa galateeffannu gara waaqayyootti haa deemnu laphee Liidiyaa dhabbane waaqayyoon ufaa. Gaafa kana namoonni achi keessa jiran hundumti isaanii dhiphatanii gara waaqa isaaniitti ba'uu jalqabani. Yoonaas garuu kutaa keessa seenee gaadaa keessa seenee maarkaba keessa rafaa tureedha. Baay'een keenya rafne tajaajiltoonnis rafanii barsiisonnis rafaniiru abboonni keenyas kan isaanii rafanii waa dammaqnu bakka rafne
yeroon hirribaa itti dammaqnu amma, yeroon gara waaqayyootti itti boonyu amma, yeroon gara waaqayyootti itti deebinu ammadha saba waaqayyoo. Yeroon dhiifama nuuf godhi jedhee dhiifama kadhannu ammadha. Irra feedha ka'anis hirribaa dammaqsanii, hirribaa dammaqsanii maalidhaaf ati karrabtu biyya kamirraa deemta maqaan kee eenyudha lammii biyya kamiiti? Waaqa waaqessitu gara waaqayyootti kadhadhu, waaqayyoon dhiifama isaa nuuf haa godhu. Maarkamni kun baduudhaaf, cabuudhaaf, bishaan liqimsamuuf jirti. Gara waaqayyoon isa nuumetti haa kadhannu, gara waaqayyoon keenyatti haa kadhannu ijoollee waaqayyoo dhiifama. Gaafa kana Yoonaas badiisaa beekee, anatu balleesse, anatu yakke, anatu waaqayyoon gaddisiise, sababii kiyyarraa kan kee maarkamni raafamaa jirti. Eenyutu yakkee? Eenyutu yakkee ijoollee waaqayyoo dheekkamsi kun kan nutti dhufe? Eenyutu yakkee dhukkubni kun addunyaa fudhate? Anatu yakkaa jennu yakka keenya haa yaadannu. Baay'een keenya situ yakke situ balleessee malee anatu balleessee dhiisneerra. Yakka namaa malee yakka keenya irraanfanneerra. Badii namaa malee badii keenya irraanfanneerra. Hir'ina namaa malee hir'ina keenya irraanfanneerra. Anatu yakkaa jennu ijoollee waaqayyoo waa'ee yakka keenyaaf gaabbee haa gallu ofirratti haa murteessu. Yakka keenya haa beeknu. Anatu yakkaa jennu kaa. Anatu yakkee. Anatu waaqayyoon jalaa baqachaa anatu abboommii waaqayyoo diigee jira. Kanaafiyyuu markaba kana keessaa baasaa gara galaanaatti na darbadha. Ofirratti murteessee Yoona. Eenyutu ofirratti murteessaa jira? Nuti namatti murteessaa jirra malee ofitti murteessaa hin jiru. Firdii jallaa namarra kaa'u malee ofirraa dhiisneerra. Qoba namatti qabu malee waa'ee keenya dhiisneerra ijoollee waaqayyoo. Waa'ee keenya daganneerra. Cubbuu keenya balleessaa keenya daganneerra. Waaqayyo irraa saddabaaneera, waaqayyoonis nutti torii. Anatu balleessee haa jennu. Waaqayyoo maa keenya qulqulloota keef jedhi nutti taraaramee haa jennu. Badii keenya haa yaadannu. Yakka keenya haa yaadannu ijoollee waaqayyoo. Gaafa isin yakka keessa yaadattan, gaafa isin balleessaa keessa yaadattanii dhiifama na gaafattan anis dhiifama isiniif godhaa. Balleessaa keessan isa darbe isinitti yaadadhu isiniifan dhiisaa. Gaafa isin gaabbii galtan, gara kiyyatti gaafa deebitan anis gara keessanitti hin deebi'aa jedha. Ammayyuu garaa keessan guutuudhaan soomuudhaan gadduudhaan boo'ichaan gara kiyyatti deebi'aa anis gara keessanitti hin deebi'aa. Uffata keessan hin tarsaasinaa, laphee keessan tarsaasaa nuun jedhaa. Caafa Yu'eel boqonnaa 1:12. Laphee keenya haa tarsaasu. Laphee keenya tarsaasnee gara waaqayyootti haa deebinu. Dhiifama waaqayyoo irraa haa kadhannu. Jaalala waaqayyootiin haa deddeebinu ijoollee waaqayyoo. Yeroon kun yeroo itti laphee keenya waaqayyoof tarsaasnu, yeroo itti laphee keenya waaqayyoodhaaf baqaqsinu ta'uutu irra jiraata. Ammayyuu garaa keessan guutuudhaan deebi'aadha. Macaafa Yu'eel boqonnaa 2:12 dubbisaa. Garaa keenya guutuudhaan, laphee keenya guutuudhaan gara waaqayyootti haa deebinu. Yakka keenya irraatii dhiifama nuuf haa godhi haa jennu ijoollee waaqayyoo. Gaafa kana natu balleessee gara markaba keessaa gara bishaanitti na darbadhaa. Maal jenneetu nuti namarratti murteessina jedha warra achi keessa jiran. Nuti walitti murteessaa jirru. Mee maal jennee walitti murteessina haa jennu? Maal jennee walirratti farannaa haa jennu? Maal jennee amaa walirratti dubbanna haa jennu? Maal jennee firdii jallaadhaan walitti murteessina haa jennu ijoollee waaqayyoo. Maal jennee arrabni keenya amaa namarratti dubbata nama hamataa haa jennu? Arraba keenya haa deebisnu ijoollee waaqayyoo. Maal jennee galaanatti darbanna jedhanii erga dhiphataniin booddee dhigaatii waaqayyoon waan raawwate haa raawwatu ixaa buufanna jedhan. Ixaan gaafa buusan Yoonaas irratti bahe. Osoo nurratti bahee maal haa goonu? Badiin keenya yoo beekame maal haa goonu? Gara waaqayyootti haa deebinu. Furmaanni isaa isa kana. Gara biraatti miti, gara waaqa tolfamaa miti. Walirratti ka'utti miti, gara waaqayyootti haa deebinu ijoollee waaqayyoo. Uumaa obboleessa kee keessa jiru baasuudhaan dursu. Zubaa ija kee keessa jiru baafadhu nuun jedha macaafni qulqulluu. Yakki keenya baay'atee. Rifeensa mataa keenya irras baay'atee. Waaqayyoonis yakkinee ijoollee waaqayyoo. Yakka keenyaaf dhiifama akka nu godhu gara waaqayyootti haa deebinu. Gara waaqayyootti haa bu'u. Gaafa kana Yoonaasin fuudhanii gara galaanatti darbatan. Gara galaanatti gaafa darbatan qurxummii guddaan galaana keessaa bahee Yoonaasin liqimseedha. Har'as qurxummii isa dhugaa osoo hin taane inni sobaa nu liqimsaa jira. Galaana dhugaa osoo hin taane galaanni inni sobaa, galaanni cubbuu nu liqimsaa jira. Morma keenya jala ga'eera akkuma saba Soodomii fi Gomoraa. Akkuma saba yoon bara kakuu moofaa keessatti bishaan badiisaatiin kan fudhataman akkuma saba waaqayyoon galateeffachuu dhiisanii waaqayyoon irraan addaan ba'anii waaqayyoon gaddisiisanii waaqayyoon jaalalaa farjummaa isaatiin
gara isaatti akka deebi'aniif labsii yommuu isatti labsaa ture yeroo isaan barsiisaa ture dhiisanii Waaqayyo irraa deebi'anii Waaqayyo irraa addaan baanii galaanni cubbuu morma isaanii ga'e har'as galaanni cubbuu morma keenya ga'a. Ijoollee Waaqayyo gara Waaqayyotti haamna. Gaafa kana qurxummiin isa liqimse gaafa kana qurxummiin gaafa isa liqimsu Yoonaas qurxummii keessa taa'ee Waaqa isaa galateeffachuu jalqabe. Yaa Waaqayyo dhuguma si yakkeera balleesseera. Ati garuu galaana keessatti qurxummii naa qopheessite. Galaana keessas Waaqayyo karaa qaba. Ibidda keessas Waaqayyo karaa qaba. Waan hunduma keessatti iyyuu Waaqayyo karaa qaba. Waaqayyoon jalaa baqannee bahuu hin dandeenyu ijoollee Waaqayyo. Macaafa faarfannaa 139 lakkoofsa 7 kochoo qabaadhee gara samiitti osoo balalee osoo inni dhibba lafa fagoo keessa gadi bu'ee osoon si jalaatti dhokachuudhaaf biyyaas bahee fuula kee hunduraa dhokachuu hin danda'u jedhe Daawit. Fuula Waaqayyo hunduraa dhokachuu hin dandeenyu gaabbii haa gallu gara Waaqayyootti haa deemu. Anis gaabbiin gala isinis gaabbii gala. Anis isinis hundumti keenya gaabbii galle Waaqayyoon dhiifamoo gaafanne gaafa sana furmaata argama. Gaafa sana jireenya keenya kan qajeelu Waaqayyo kan nutti araaramu gaafa. Gaabbii jechuun isa dhiifama naa godhi jedhe. Yakka kiyya beekeera jedhe. Badii kiyya beekeera jedhe. Yakka keenya beekna laata ijoollee Waaqayyo. Badii keenya beekna laata yakka namaa malee, badii namaa malee, balleessuu namaa malee, nama amachuu malee waa'ee keenya beekna laata. Yoonaas garuu yakka koo beekeera. Si jalaa baqachuu koo beekeera. Si yakkuu koo beekeera. Dhiifama naa godhi jedhe. Waaqa isaa galatee. Waaqa isaas kadhate. Qurxummichis ijoollee Waaqayyoo Yoonaas galaana keessaa fuudhee qurxummii sun galaana qarqaratti beeysa tureedha. Gaafa kana Yoonaas saba kana wajjin na balleessuu danda'a laata jedhee magaalittii sana osoo hin seenin naannoo magaalaa sana kan jirtu tulluu guddaa irratti ol ba'ee achi jala taa'ee asii gadi ilaaluu jalqabeedha. Dheekkamsa Waaqayyo saba sana irratti bu'u ilaaluu eegaleedha. Waan isaanitti dhufu waan Waaqayyo dubbate sana waan isaanitti dhufu eegaleedha. Har'as wal irratti eegaa jirra. Cubbuu wal irratti eegaa jirra. Badii wal irratti eegaa jirra. Wal ajjeesuudhaaf walitti kadhannee du'uu keenya wal irratti eegaa kan jirru baay'ee keenya. Haadhiisnu waan akkasii. Yoonaas gaafa kana Waaqayyoon itti muufatee Yoonaas itti aduu guddaa sammuu isaa gubuu kan danda'u itti gadi baasee. Har'as aduu guddaan nurratti bahee sammuu keenya kan gubuu danda'u. Jireenya keenya keessatti kan nu jeequu danda'u aduu guddaa dhukkubni hamaan nurratti baheera kan olaalaa koronaa jedhamee dhukkubni guddaan nurratti dhufee dhukkuba kanaa jalaa dandamachuudhaaf gara Waaqayyootti harka keenyaa gaafa kana aduun kun gaafa isa gubachuu aduu kanaatiin Yoonaas dhiphate bo'eedha. Har'a sabni baay'een bu'aa jira. Har'a sabni baay'een du'aa jira. Har'a sabni baay'een gatamaa jira. Waaqayyootti haa boonu. Gaafa kana Waaqayyoon qobboo guddaa tokko isaaf biqilchee innasuma baala baasee lalisee gaaddisa ta'eef jedha. Waaqayyoof wanti dadhabu hin jiru. Galanni isaa hunduma danda'a. Hunduma gochuu danda'a. Baraan jiraata dabarsee jiraata. Kaleessa sarras borus ni jiraata. Kaleessa kan ture har'a kan jiru borus kan jiraatu. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Gaafa kana ijoollee Waaqayyoo qobboon kun gaafa isaa biqilee gaaddisa isaa ta'u gammadeedha. Amma immoo Waaqayyo gaafa inni gammaduuf mixii takka ergee qobboo sana akka ishiin ciniintu taasisee muka sana akka ishiin ciniintu gaafa taasisu muka sana gaafa ciniintu mukti sun goggooge baalli isaa sirra harcee aduun guddaan ammas deebi'ee irratti ba'e. Yoonaas gara Waaqayyootti bu'e. Egaa abboota kiyyatan caalu najjiisi jechuu eegalee amma. Yaa Waaqayyo najjiisi gaafa jedhu Yoonaas maaliif akkasitti gaddita? Maaliif akkasitti dhiphatta? Maaliif akkasitti marraramta? Ati qobboo sekendii tokko keessatti si biqiltee baala baastee deebitee goggogdeetti ammana kan gaddite yoo ta'e ani saba kiyya harka kiyyaan uumee tolchee waggaa hedduu kan inni isaan jiraachise waan isaaf barbaachisu hundumayyuu kan inni isaaniif laadhe kan inni isaan sooru maannaa samii buusee bishaan kattaa keessaa burqisiisee kan inni isaan sooru anuu isaan hin dadhabne saba kiyyaaf akkamitti gadduu dadhabde qobboo tanaaf kan gaddite akkamittiin saba kiyyaaf gadduu dadhabde ani saba kiyyaaf hin gaddu deemi saba kiyya barsiisee deemi. Yeroo kana Yoonaas gara saba Nanaweetti gadi bu'ee yaa saba Nanawee Waaqayyoon sin balleessuudhaaf jira. Yakka raawwattanitti badii raawwattanitti gara Waaqayyootti deebi'aa. Dhiifama gaafadhaa tsoomii labsaa walgahii waamaa. Abbootii gurguddootti simaa xiqqaa hanga guddaatti tsoomiidhaan gara Waaqayyootti deebi'aa jedhetti dubbate. Gaafa kana sabni Nanawee xiqqaadhaa hanga guddaatti horii isaanii dallaatti dachaasanii fardeen isaanii luugamanii haadharraati jabbiloota haadharraa addaan baasanii ijoollee sarmarraa addaan baasanii Waaqayyoon galateeffachuu Waaqayyoon kadhachuu
jechuu eegalaniidha. Waaqayyos dhiifama isaaniif godhe araara isaaniitti deebi'ee saba Nanawwee maaree dhiifama isaanii godheedha. Waaqayyo nu ama. Waaqayyo dhiifama nu haa godhu ijoollee Waaqayyo. Egaa nus Waaqayyo dhiifama akka nu godhu nuufis Waaqayyoon akka irra nu darbu Waaqayyoon dhiifama isaatiin jaalala isaatiin akka irra nu darbuuf gara Waaqayyootti haa deebinu. Gara Waaqayyootti haa boonyu ijoollee Waaqayyoo. Gara Waaqayyootti yoo boonyu namni gara Waaqayyootti boo'u dhiifama argata jaalala argata waan ta'eef. Macaafni qulqulluun egaa ijoollee Waaqayyoo macaafa raajicha Sakkaariyaas boqonnaa 8 irraa lakkoofsa 18 gaafa dubbisnu sagaleen Waaqayyoo akkas jedha xumuraa jechuudha. Ammas dubbiin Waaqayyoo gooftaa koo gara koo dhufe soomiin ji'a arfaffaa, soomiin ji'a shanaffaa, soomiin ji'a torbaffaa, soomiin ji'a kurnaffaa namoota Yihuudootaaf guyyaa gammachuu fi guyyaa ilillee guyyaa ayyaana gammachuus ni ta'a. Kanaafis isin guddaa fi nagaa isin dhugaa fi nagaa jaalaladha jedheedha. Soomii ji'oota torbanoota hunduma keessatti amma soomnu hundumatti soomiin nagaa jaalala. Jaalala argachuu nagaa argachuudhaaf jireenya argachuudhaaf soomiin nagaa jaalala Waaqayyo. Soomuudhaan gara Waaqayyootti haa deebinu. Gadduudhaan gara Waaqayyootti haa deebinu. Dhiifama Waaqayyoo irraatii haa kadhannu ijoollee Waaqayyoo. Macaafni qulqulluun ammas akkasuma jedha wangeela Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 2 irratti sagalee Waaqayyoo akka jedhanitti dubbata. Gara Waaqayyootti deebi'uu akka qabnu akkasuma jedha. Abbaan firdii Waaqayyoon hin sodaanne nama siin safeeffanne tokko mandara tokko keessa ture jedhee waa'ee seenaa kanaa kaasa jechuudha. Macaafa wangeela Luqaas boqonnaa 18 gaafa dubbisnu haadha hiyyeessaa akkamittiin akka inni boojjise namichi sooressi tokko laallachi keessa. Isa kana mana keessanitti dubbisuu dandeessu. Har'as wal boojjisaa jira. Walirratti ka'aa jirra, walirratti ka'aa dhiisu. Kanaafiyyuu macaafa kana keessatti haadha hiyyeessaa boojjisuudhaan ijoollee isaa akkamitti akka ijoollee abbaa hin qabne, ijoollee haadha malee abbaa hin qabne akkamittiin akka inni achi boojjise achi keessatti argama. Ijoollee haadha malee abbaa hin qabne akkamittiin akka inni boojjise, Waaqayyoonis akkamittiin akka gaddisiise wangeela Luqaas kana keessatti arganna. Kanaafuu wal gaddisiisuu haa dhiisu. Yeroon kun yeroo soomaa gara Waaqayyootti haa deebinu. Waaqayyoon haa kadhannu. Waaqayyoonis nutti araarama. Nutis jabaannee hojjenna. Waaqayyoos dhiifama nuuf godha. Kan nu barsiise, kan nu gorsee galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u ijoollee Waaqayyoo hordoftoota Beetel Tuubii egaatii subscribe, share, like walii gochuudhaan sagalee kana waliif dabarsaa gara fuulduraatti sagalee Waaqayyoo kana abbootii isiniif affeerree abbootiin seeraan akkasiin barsiisan akkasiin gorsan boona kuni seensadha jabaadhaa walii dabarsaa yeroon keessa jirru yeroo gaddaati yeroon keessa jirru yeroon isaa yeroo badaadha gara Waaqayyootti haa bu'u walii keenyaaf haa kadhannu kan nu barsiise kan nu gorsee galanni isaaf haa ta'u ምስባተ ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ይቆየን ወራብላ ይበላ